Seenaan kan koo bara 2019 guyyaa ganaa ho'a ta'e irraa Jarmanitti eegale. Boqonnaa gannaa waan tureef intala tokko kanan dura beeku paarkii tokkotti argee waliin haasofne. Yeroo tokkotti hammam akkan ishee jaalladhu itti himuuf fedhii natti uume. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee wal beekna ture. Gara waggaa 8 jechuudha. Kanaaf maaliif hin ta'u jedheen yaade. Maaltu dogongora ta'uu danda'a? Kan na ajaa'ibe isheen na jaallattee turte. Guyyaan sun guyyaa jireenya koo keessatti baay'ee na gammachiise ture. Jaalallee koo ishee jalqabaa wanti hunduu akka milkaa'u bara baraan waliin akka turru nan barbaade. Ji'oonni darban jaalli keenyas daraan cimaa dhufe. Mana barumsaatti hiriyoota gaa'ila muudaa hin qabne jedhamuun beekamna turre. Barsiisonni illee yeroo tokkoon keenya hin jirre tokkoo keenya maaltu akka ta'e gaafatu turan. Bara 2022tti waggaa 3 waliin turre. Gaafa warri ishii yeroo tokko hin jirretti yeroo gabaabaaf illee waliin jiraanna turre. Gaafa waliin bashannanaa dhufnu daraan natti dhiyaatte. Bara baraan akka turru dhugumatti nan amane. Waggaa 2 booda bara 2024tti qormaata keenyaaf qophaa'aa turre. Herreegaan ishee qarqaaree isheenis baayoloojiidhaan na qarqaarteetti. Innis muudaa kan hin qabne turre. Wal madaallee baane. Qormaan erga xumuramee boodas dhumarratti yeroo dabalataa hiriyoota keenya arganne. Garuu yeroo sanatti caccabni calqaba mul'ate. Hiriyoonni keenya jedhaman kana booda naannoo keenya hin baranne. Barumsa booda garee sana keessaa nu dhiibanii nu baasan. Lamaan keenya qofaa hafne. Ammas maaliif akka kana yeroo darbe keessatti barreessu tilmaamuun keessan hin oolu. Hundi isaa waan dhumeef. Garuu akka hawwii koo hin taane nama biraa filatte, nama na caalu waan yuunivarsiitii deemuu hin dadhabneef qofa. Hojii jalqabee achirraa hojii koo babal'isuuf barbaadeen ture. Isheef garuu sun gahaa hin turre. Bakka koo nama kutaa ishee keessaa filatte. Gurbaa waggaa 8 ishee caalu. Guraandhala 18/25/2025 ergaa gabaabaa waatsaappii naaf ergite. Dhiifama waan baay'ee keessa akka dabarree fi yeroo dheeraaf waliin turree nan beeka. Garuu yeroo tokko itti fufuu qabda. Badiin kee miti. Dhiifama waanan godhu wallaalee naan jette. Eenyu ture? Kan dura maqaa isaa illee dhaga'ee hin beeku. Kun dhugaa ture? Isheen na qorachaa jirti. Osoon deebii illee hin kennin na uggurte. Akkuma kanaanis isheen hin jirtu turte. Hiriyaan koo xiqqoo ishee beeku tokko caalatti baruuf yaale. Gurbaan kun illee dhuguma waan baay'ee waliin hojjechaa hin turre. Garuu yeroo muraasa booda isallee uggurte. Kanaaf namni ani baay'ee jaalladhu kanan jireenya koo waliin dabarsu jedhee yaade yeroo koo darbe keessatti hafuura malee nama homaa hin taane. Harki koo bilbila koo irraa ol ka'ee ergaa ishee isa dhumaa irraa deddeebi'ee dubbisa akka waan hiika dhokataa tokko waan na jalaa darbe barbaadutti garuu homaa hin turre. Halkan hunda caalaa hamma ta'e akkaataa isheen duraan mataa ishee jilba koo irratti boqochiifattu. Ho'a argannaa ishee amma akka abjuu fagootti natti dhaga'amu yaadachaa foddaa ilaalaa dammaqee ciisee ture. Sireen qabbanaa'ee namni duwwaan ta'ee natti dhaga'ame. Waan xixiqqoo hunda yaadee akkaataa isheen qoosa koo booda itti kolfitu, akkaataa isheen qalbii koo itti hattu, akkaataa iji ishee yeroo waa'ee egeree keenyaa dubbatu itti ibsu. Garuu egeree sun gonkumaa hin dhufne. Isheen addunyaa koo turte. Yeroo deemtus akka waan addunyaa koo nallee dhiisteetti natti dhaga'ame. Jabaadhee turuuf yaaleen ture. Itti fufuuf yaadeera. Garuu daandiin barame hundi, sirbi raadiyoo irratti argamu hundi, yaadachiisa xiqqoo hunda gara yeroo darbeetti na harkisaa ture. Yaadannoowwan yaadachuuf baay'ee nama dhukkubsan garuu dagachuun hin danda'amne keessaa naanna'ee ofii kootti hafuura ta'e. Achis galgala tokko ammas ishee arge. Qaamaan osoo hin taane onlaayinii fakkii piroofaayilii ishee isaa waliin. Gurbaa isheen irraa filatte kolfaa fi gammadaadha. Akkan jiru illee irraanfataniiru. Akkuma waggoonni sun hiika homaa hin qabaanne yeroo kanas
dhuguma natti dhagahame. Isheen itti fuftee turte. Ani garuu ammas achuman jira qofaa koo.